السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفوني channel كوتي وندي كيسان جرجو كبجرات تنججا أكما براني كارمو كوبي كو إسات أمرايو كان دانتيلي كان كوت أمرامو في كان أماسني في دجرا أكرتي ياتني إلى عالتني فيديو كان لايك سبسكرايب تنتني سننجرا جمانو مانو ورمو كيسان نفتني كريف روشي إيسال تتاني نقافتان warri ijoolleen Dubaay Kuwait jirraa jettanii na gaafattan an Dubaay siimti Kuwait hin jiru Suudiidha. Saniifiyyuu suuqii Abashaa yoo dhaytan argachuu ni dandeessanii suuqii fedhayyuu suuraa isaaf geessitanii yoo gaafattan argachuu ni dandeessanii siniin jedha. Amma karaa daanteelicha dha'utti idduma dheengaddaa irratti kutaa lammaffaa irratti dhaabnirraa jalqabna. Turtiin keessan na olii yaa ta'u. Akkuma bitaa mirgatti argitan kana suurichi kana fakkaata. Kunoo iddoo bareedaa abaaboo adda addaa jala kaayachuu qodaa babbareedaa jala kaayachuu ni dandeessanii. Inshallah yoo rabbiin jedhe immoo kan ittaanu dizaayinii biraatiin yookaan gosa biraatiin bifa miidhagaa ta'een olitti deebina. Kuni xumuramee jira sinin jechuufi jechuudha. Kunoo akkanatti bakka abaaboo xarapheessa irra iddoo abaaboo godhattan yoggaa keessan baay'ee tokko bareedaa mi'a san iddoo mi'a babbareedaa yeroo jala aftanii mi'a san fuutanii irra keessan akka kanatti bareedaa sinin jedha. Maashaallah tabaarakallah. Yeroo sirriitti ilaaltanii jettanii barachuun isaa nama hin dhibu. Kirooshii akkatti qabatan kirrii akkatti xaxatan bartanii jennaan isaan booda dizaayinii ofii keessanitti uumtanii hojjechuu hin dandeessanii. Duraan dursa garuu akkaataa kirooshiitti qabatanii fi akkaataa kirrii xamaxamatan baruu qabdanii. Wow, maashaallah iddoo takka bareeda. Osoo kirrii biyya keenyaa faatee kana caala bareeda. Xiqqoo kirriin asiin furdata. Akkasii obboleewwan koo yoo isinitti tole laayikii koomentii godhuu hin dhiisinaadha. Torbaan dhoofna amma inni burtukaaniin suni 6 ture amma 7 goona. Maashaallah iddoo tokko bareeda. Iddoo xarapheessaa iddoo abaaboo kaayyatan iddoo televizoona jala afachuu hin dandeessanii xixiqqeessitanii dhooftanii gubbaa televizoona irras afuu dizaayinii biraatiin uumtanii jechuudha. Iddoo tokko bareeda bareedina mana keessatti daanteeliin baay'ee tokko bareeda. Yeroo biraammoo yoo rabbi jedhee shimii akkamitti akka dhoofnu kan uffata biddeen irra buufamu yookaan tiree irra buufamu sa'inaa irra buufamu akkaataa itti dhaamu sinan agarsiisa kutaa lammaffaatti. Kana waliin geenyee walitti deebina.
Kinoo marsaa tokko olitti finnee jirra. Bas amma gahee jira, murree jirra, marsaa tokko guunneerra. Waaw maashaallah iddoo takka bareeda. Kinoo kana fakkaata. Waaw maashaallah. Kinoo akka kanatti waan adda addaatti waan xiqqaa guddaa miti daanteeliin kun baay'ee xiqqaadha. Uffifachuu hin dandeessanii jechuudha. Irratti uwwisuurra jala gootan xarapheessarra aftanii achi fuutanii qodaa miidhagaa yookaan waan bareedina qabu kun akka kanatti irra yoo keessan kunummaa sitti iddoo tokko bareeda maashaallah tabaarakallah hedduu bareeda. Yoo sunitti tolee koomantii jalatti yaada keessan ibsaadha. Waaw maashaallah. Iddoo biraa deemnee iddoo biraatti sin agarsiisa. Kinoo xarapheessarra iddoo abaaboon jiru akka kanatti bareechitanii kaawwachuu ni dandeessanii. Miidhagaan abaaboon kun amma burtukaani keessa jira. Ammallee iddoo kifilii hirriibaa yookaan kilaasii kunoo akka kanatti kilaasii hirriibaa iddoo raftanittis bakka ibsaan xiqqoon jirtu san isa jala yoo aftan ibsaan burtukaanidha. Daanteeliinis burtukaanii of keessaa qaba. Waaw hedduu takka bareeda. Ana garuu hedduu natti tole. Yoo isinitti tole koomantii jalatti yaada keessan naa kennaadha. Like subscribe gochuu hin dagatinaadha sinin jedha obboleewwan koo. Kinoo akka kanatti waaw maashaallah. Akka kana fakkaata obboleewwan koo warroonni na jajjabeessitanii jabaadhu addaan kutanii barumsa guddaanaan jettanillee hedduu takka galatoomaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.